dhaabbileen qajeelfamaa fi ulaagaalee guutanii balaa dursanii akka ittisuu danda'anii fi hubannoo uumuu fi kanneen kanarra darbe ammoo tarkaanfii fudhachuun haala danda'amu irratti koomishiniin hooggansa sodaa balaa fi abiddaa magaalaa Finfinnee fi abbaan taayitaa kabachiisa dambii magaalichaa dhimmoota waliin hojjechuuf karoorfatan irratti ibsa miidiyaaf kennaniiru. Koomishiniin hooggansa sodaa balaa fi abiddaa magaalaa Finfinnee bu'uura dambii lakkoofsa 1032 muraa 2014 fi qajeelfamaa 1063 muraa 2017 lubbuu fi qabeenya lammiilee irraa eeguu fi itti gaafatamummaan kennameefiin hojjetaa jira jedhan koomishinarri koomishinii hooggansa sodaa balaa fi abiddaa magaalaa Finfinnee koomishinar Haayimed Mohammed. Kanaaf ammoo qajeelfama jiruun adeemsa hubannoo uumuu hanga tarkaanfii fudhatamuu kan hordofan ta'us ibsa isaaniin eeraniiru. የመመሪያ ተፈጻሚ የሆነበት ዋናው ዓላማ ሰዎችን ለመቅጣት ሰዎችን ለመጉዳት ሳይሆን ካዮ qajeelfamni kun hojiirra akka oolu taasifameef nama adabuuf osoo hin taane magaalaa keenya keessatti balaan akka hin geenyeef dursanii ittisuu fi hubannoo uumuu deeggarsa teeknikaa taasisuun ulaagaalee guutuu qaban irratti gorsuuf gamoowwan hoteelonnii fi dhaabbileen biroon ulaagaa guutuu qaban irratti tajaajila gorsaa akka kenninuuf qajeelfama ba'eedha. Ulaagaa guutuu isaa irratti to'annoo fi sakatta'insa taasisuudha. Kanneen ulaagaa guutaniif waraqaa ga'umsaa ni kennina. Kana qofaa osoo hin taane kanneen ulaagaa hin guunne ammoo akeekkachiisa kenninaa fi hanga eeyyamarraa dhorkuutti kan of keessatti hammateedha. Kunis lubbuu qaalii dhala namaa fi qabeenya biyyaa balaarraa eeguuf jechuudha. Qajeelfamichi bara 2017 ba'us haala yaadameen hojiirra oolaa waan hin turreef milkaa'ina isaaf qooda fudhattoota garaagaraa waliin kan hojjetan ta'uu koomishinar Haayimed himaniiru. ሕግ ሊከበር ይገባል የሚል dhaabbata keenyarra kan darbe dhaabbilee biroo waliin waliif mallatteessuun seerri kabajamuu qabaa jennee xiyyeeffannoo guddaan seerri magaalattii keessatti akka kabajamuuf itti gaafatamummaa guddaan kan hojjetaa jiru kabachiisa dambii waliin waloodhaanis seerri kabachiisuu fi yoo tarkaanfiin fudhatamuu barbaachises akka fudhataniif bakka bu'iinsa guutuu kennuun waloon hojjechuuf ifatti hojii eegaleera. Duraan eega balaan uumame to'achuuf fiigaa turre garuu bu'aa guddaan dhufuu kan danda'u baasii xiqqaan dursa ittisuu irratti hojjechuun murteessaadha. Kanaaf to'annoo taasisuun lammiilee fi dhaabbileen of eeggannoo yoo taasisan balaa xiqqeessuu ni dandeenya jechuudha. Wantoota madda sodaa balaa ta'an ittisuu fi yeroodhaa yerootti hubannoo hawaasaaf uumaa deeggarsa teeknikaa taasisaa kanneen kanarra darbe ammoo tarkaanfiin akka fudhatamu taasisuun lubbuu qaalii fi qabeenya lammiilee akka eegamuuf waloon kan hojjetan ta'uu hojii gaggeessaan olaanaa abbaa taayitaa kabachiisa dambii magaalaa Finfinnee Kumaal Azarihuun Tafarraa himaniiru. ውድ የሆነ ህይወትን ለማትረፍ lubbuu qaalii fi qabeenya lammiilee baraaruudhaaf yookaan ammoo balaarraa hambisuuf qajeelfamni kabachiisa dambii kan hundaa'e. Abbaan taayitaa kabachiisa dambii magaalaa Finfinnee bu'uura lakkoofsa 84 muraa 2016 dhaabbilee magaalaa Finfinnee keessa jiran bakka bu'iinsa kennaniin dambii fi qajeelfama bahan hojiirra oolchuudhaaf ergamni kennameefii jira. Bu'uura kanaan ammas lubbuu qaalii lammiileef qabeenya balaarraa eeguudhaaf waloodhaan hojjechuun haala lammiileen ittiin danda'an irratti hubannoo uumuudhaaf keessumaa gamoowwan dhaabbileedhaa fi manneen hojii ulaagaalee barbaachisoo guutuu qabu. Dhaabbileen ulaagaa qajeelfamaan kaame guutuu dhiisanii fi of eeggannoo hin taasisne irratti tarkaanfiin akka fudhatamuuf waloon hojjechuun nageenya lammiilee mirkaneessuuf kan hojjetan ta'us Kumaal Azarihuun eeraniiru. የአደጋ ደህንነት መስፈርቶች ባለመሟላታቸው ulaagaan nageenya lammiilee eegan guutamuu dhabuun yookaan ammoo nageenya dhaabbatichaatiif of eeggannoo gochuu dhiisuun dhaabbatichatti rakkoon yoo uumame dhaabbanni kun namni dhuunfaa balaa lubbuutii fi qabeenya lammiilee yoo geessise bu'uura seeraatiin itti gaafatamaa jechuudha. Hooggansa sodaa balaa waliin waloon ta'uudhaan akkasumas uummataa fi dhaabbilee biroo waliin taanee kan hojjennu ta'us kanneen seeraa fi qajeelfama cabsuudhaan balaa geessisan irratti tarkaanfiin akka fudhatamuuf ni hojjenna.